Usan kana dibe yaaddoon siraanoo dhugaadha. Kan jiruun beekai. Wayanno maan ka saareen. Maalla gurgurta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota qaalii guutuu addunyaa jirtan akkam nagaa fi qabdanii jirtanii jabaatanii isin jecha alhamdulillah amta nagee qabna. Arroo maaliin dhuftee yaa maal jechuu deemtaa jechuun keessaan hin oolamu. Akkuma isin agartan jechuudha edda. Mucoo mana na seente osoo hin jirre anaa ifufuu maxaama abbaa mana kiyyaa wajjin Zana fataa jecha ooltee gammachuu ajaa'ibaatiin inni dalagaa deemee mana nageessee taaskina qabee mana nagalchee na biraa deeme gizee nama nagalumu faajaa ajaa'ibaa na goote jechuudha hulaa keessaan cufattee siree gubbaa baatee qabjettee teessi viidiyoo ni agartan jeetii yaada uummata akka waan hin jiru fi waan hin dubba doolaaleetiin jira saadaarra dawwaleetiin mana kana gaa waliin nu gurgurtee moo isiifis gurgurtee anaafis gurgurtee kuttee moo akkamiin haafuun galle na dhibee jechuudha shakkii keessan seenee itti dawwaleetiin yoo bilbilli isii qabuutee hadala guutee itti dawwaleetiin jechuudha fuula keessan duratti gaafadhaani waan jiru isiin jechuudha dallaala bira jirti jechuudha dallaala gizeen jiru dallaala Itoophiyaa nama galchuu dallaala seentee jirti aan akkasittiin beekaa jechuudha akkasittiin quba qaba naaf gurgurtee moo mana nama biraatiifis gurgurtee moo qolfiin tun akkamiin nama isii harkas dhuftee ana argaas dhufuu dandeesse takka rakkoo kanaa seeneen beeku maaliif yottanii manuma asii maallaqa keetiin laffaatee bittee gizeenii fi namni dhufee banatee seenuu waan ajaa'ibaatee dur rakkacha jiran jidduutti jechuudha. Rakkoo kana takkaa seeneen beekan haasii jirti. Haloo. Saada. Yaana salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha? Nagaa alhamdulillah. Jirta nagaa andaytan? Nagi wallah alhamdulillah akka ana jaayiba kanatti qoe mana kana nama biraatiifis gurgurtee naafis gurgurtee deemte moo mannummaanuu kanamaa ta'uugaa kanamaatii kan siin hin jenne manni kee ta'uun hin beekaanuu Egaa asoonii fi tana hunda beeytuu duraanuu maaliif narraa bitii jettee na gurgurtee deemta yoo manni kun akka rakkoo qabu beeyte anis dalaa dhagaa rakkoo na neexee deemuu maaliif si barbaachisere? Maal jechuun kan rakkoon qabaatu jira. Hayi manni bar mana nama lamaa ta'ee jira naafi namaa wali qabaa bar mana. Namni kun nama hin beekne jira. Maa namni ati hin beekne maali qulfii namni ati hin beekne isaa fi dareenuma beeyta na dho'issite malee na dho'issiteeti. Wai haram garuu saadaan si amaneetiin waan kana itti seenee si kannee maallaqa si geggeesse akka nama takkaattiti malee bikkaan itti facaasu dhabeetii miti. Maallaa gurgurta mana namni qulfii banatee akka haadha qammanaatti keessa seenee keessa rafeen eegu yoon gabbee yoon hammaama seene mana namni keessa seenee taa'een eegu. Egaa ajaa'iba qabdammoo yoon himte maal rakkoo qaba manni kun rakkoo qaba ayyaan akkanaaf eegi takkaa namni namaan jaamire. Maal Sumayyaa laata mana keessa dhuftee fayyadamu namni biraa eenyu gaazii maatu yaaddoo irra kan hin beekne. Tami Sumayyaan Sumayyaa gata yaabootu waa Sumayyaa mitiiti Sumayyaa mituniiti an akka laalee harkutti namumaatiis beeytu ati qulfii kannitee fi deemte an akkasumatti hin beeka beeyta yoo rakkoo duba jijjiirra duraan hin jettu yoo namni qulfii qabaachuu beeyte takkaa Sumayyaan beekaa meeniitun Sumayyaa garuu Sumayyaa baanan sannumaan harkeeni namni qulfii namaa kanneetti takkaa ayyaan qulfii manni kun rakkoo qabaa qulfii tana jijjiirradhu namaan jee deema bar kaniin sii kannee kun atis maallaqa yoo na taate bikka tiyya buu ilaalame si taatee mana narraa bitattee ati deemtee gizee namni dhufee mana kee banatee kaa taa'u wanni kun yoo suuqa dhaqee hangaan danda'u irraa bitadhee sirroo iyyaa miree maallayni kun wayii lafaa dhufaa isaati. Dubata qulfii akkasi banattee seentee gaa keessa raftee eedee ablee hunda na baafattee rabbiin na baasee milmoo guddifachuu karaarra na oolchuu geesse. Asuutuuf jammoo maal jaan maalittiin beeka? Usan kana dhibee yaaddoon siraanoo dhugaadha.
Yaaddoon eessatti as jiran bittanii hundaa akka tanaaf jira yaaddoon eessatti as jiran. bakka inni jiru hin beekaaye. Wayannumaan kasaareen. Kana jennu dawwalee bittanii hundaa karaa lama ta'e. Wayannumaan kasaare saada. Garuu namni afaan tokko dubbatu waa kana aduu waliin hafu bar. Qulfii si kanneen mita mana ta'e dhufte firaa dhoortire. Qulfii naa kan ta'e nama mana kiyya dhufe qulfii nama kan ta'e fi deemte nama dhufee mana banatee seenee taa'u. Eessatti harkeetiin firaa dhoorkan. Nama sitti dhufe firaa dhoorti firaa gabbaatti yoo kennu qulfii mana irraa jijjiirra dhoorti kijibattiin beeka gaanii gargaarsa gurguruu. Ati kijiba yaa duuba mee ani tun gamma qulfii tana eega namni qabaate qulfii tana yoo jijjiiree saa mixiyyoon saa nam dalagaa jiru fa'a. Wannummaan tunuu waan hin taane ubar namni waan yaaddoon jiraachuu yaaddoon osoo jiruuti yaaddoon hin jiru biyya galee. Yaaddoon keessin quba qaba gaazexaa yaaddoon. Waa ajaa'iba immoo yooma yaaddoon san dhufe horee. Isaan yaaddoon biyya jira. Biyya jira. Mana bitatte manni ta'eetiin firaa yoo dhufe. Ajaa'ibumaan na qabate osaan firraari ajaa'ibumaan na qabateen yoo dhufe firraari kamittiin firraari'an. Yaaddoon biyyatti galeettiin quba qaba yoo inni sibaara qabatee as deebi'e biyyatti raari'uu dandeessu manni ta'eetiin maallaqa bitatte burga qabda manni kaayisaati manni kaarabaati namni kiraa kafalee jira. Rakkoo laalamma ati kara keetiin baatee jirta waan baatteenu rakkoon qabu garuu yaanata. Anata kalata daleedeefumaaf hin badii dabalage silaa yeroo maallaqa sii lakkaa'ee sii kannu san araba sodaachuu dhiisee maallaqa gisee lakkaa'ee sii kannu san viidiyoo sirraa mare amma tun hundi hin dhufu. Yaaddoon fi dhala jalatti deemtu firraarii maal jechuun yaaddoon biyya galee wal mari'anneettee itti naneeyite malee waan kana yaaddoon yoo saddefe firraarii jettee yoo itti naneeyite isaati. Yaaddoon biyya jiru tokko hin jiru. Yaaddoon baara qabatee dhufus hin jiru. Yaaddoon jaartii isaa honoota dho'isa fuudhee ergeetii qulfii banattee mana teessee angaadha yaada akka kiyyaatti akkasumatti hin fudhadhaa beeku namni naa himees hin jiru. Hulaa banattee siree gubbatti teessee haashinaaf daddeen dhufee asiin buluu deema. Si galee tana hundaanumaa if naqeeti. Kalau ada macam boleh dubin mendahului nama sebenarnya posisi kan nasi dia memang mana Arab itu di sana itu waktu dah berada. Ya lah nasi itu nak kerja dia mesti kamu. Hai, usi di me Ferrari kisah nanti tu kan? Ansi lagi sih malah kasih kan nusam video se ramah rera, nama gersi se ti nak kasih Ferrari or kasih gale. Kata kita sani jerjere kan malah kan video se ramah re sih kan itu sani badi kabati. Ati om bau dia entam. Namni guutuuf nagaan amma tapheenyaa ta'ee jira. Ni dhufuume. Bikki ati tokkolleen jirtu hin jiru nageenya jira fagoodha baay'ee feerraatti nageetti amma namni jira nan jeeqinani. Nan jeeqini. Gaafa siree tokko ta'ee mana wanni keessatti biraata qarii manni mana arabaatti jibisaa ta'udha yaaddu. Anaa badii qabaayyee ta'e waan balleessita kan qabdu. Akkuma isin agartan daawwattoota kiyyaa nageetti jarjarattiin jiraattee bilbila narraa cufattee agartanii jirtan dhageessanii jirtan sagalee siilleedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hordoftoota kiyyaa ani maal akkaan jiruun beekuu rakkoon akkaanan keessa seenee tana jechuudha. Maallaqa inni dooraadha 900 jechuun maallaqa midaaba bitadhu itti gammadi jeeni na erge anis gammachiiseetiin wanta jaajeetiin jechuudha maallaqa sana si baasee mana kanaan bitee amma isuma kanaanuu maal akkaan jiru akkam jee kan dubbadhu hirriiba rafutti hin jiru rakkoo ifmaafiin keessa seenee jechuudha. Maal jeetiin itti dubbadhaa akkaumaa manuma kanaa gammachuudhaan keessa taa'uu jibbeetiin jira jechuudha dhugaa dubbachuufani akkam akkaan godhu eessa akkaan dhaqun beekan. Amma akka isiin himtu kana gaafirraa dhoorke yaaddoo jajjabeessitee gizeettu kanattu yaaddoo ofiisiinis wal quban qaban aarteetuma mumkin waan kana gootee waan kana gurgurattee mumkin deemte na fakkaate yaaddoon kun amma mana kiyya jeegaa dhufee ulaa kana danda'a. Jaarsi kiyyaa fi innis waliin dhiisan haadha mushaakilaa ta'e maallaqaas bilaashittiin kasaare. Yaa hordoftoota kabajamtoota kiyya wallaahi dhugaa dubbachuu fi ani maal akkan jiru eessa akkaan seeneef hin beeku jechuudha. Eega mucaa kana jechuudha ani jaarsi kiyya eega mucaa kana anaa garaa qabdu hin dhiyaanne dhaluuf yeroo sanni beekan jeeti yaada dhiisee deeme ani sooshaal miidiyaa waan jedhamu kana ni dhiisee hangan takka hangaan viidiyoo isin dalagee viidiyoo gadi dhiisu yoo ta'e malee hin laalu waan sooshaal miidiyaa kana hordofuu dhiiseetiin jira.
amma viidiyoo jala sesseenee sababa shaakila mana kanaa gizee ilaalo saadaa fi inni yaaddoon jechuun sababa dhalaatii fi kana wal fixanii uummanni dhukkee irraa kaasaa ture waan quba qabaa silaan quba qabaadhee dhufeen seenoon rakkoo maallaqa ifumaa rakkoo harka kiyyaaniif hin naqu silaa'ee uummanni dhukkee irraa kaasee wal fixee mushkilaa yaaboo gaafa takka gammachuuf akka iseen rabbiin gadda keessaas nama naqa khayrumaa fi umaatii miti dhukkee wal kaasee uummanni fuufuu wal fixee balaa wal buusee wal gaggeessee jechuudha osoon tana harkuu silaa hin seenu anis rabbumaan naqe khayrumaa fi maatii miti akkuma jechuudha ani nama takkattuu hin himne akkaan heerume nam takka na quban qabu maatii kiyya bichaa beekee jechuudha yaasiinuu quban qabu jechuudha yaasiinummaan sanuu quban qabu agartanii turtan viidiyoo irratti kan naan jechuu ture eenyuuniin booyaa maaliin godhaa ifumaafuu rabbashameetiin jira jechuudha maaliin godha gaa khayrumaa fi hundinuu umaatii miti silaanii fi sheenaa fi eegiin gama boodaatii itti oromooni agartanii jirtanii meeshaalee numan qabaa ifufuu meeshaa ajaa'ibaatiin qaba gaafa nama kaasee nama dhaaba janii meeshaa inni maallaqa inni daabaan bitadhuu jee dooraa lafuma takkanaa kannee fuudhee dooraa 900 meeshaa bitee isuman gammachiisee nutiin kun nama dalagaati kana boodaas ni daleeyinaa jee rakkoo ifumaaf naqee harkibbaaniif kaayana jee itti oromoon yaa hordoftoota kiyya jaarsa kiyya kun ana ofumaa miti isumaa rakkoo naqee maaliif wettanii inni kun nama dalagaati eegaga nama beelkan sa'a 7 sa'a meeqar fe'eega nuti urafne koofne dhufa jechuudha amma taa'ee isiif irraa eegamoo kabiraaf irraa eegamoo yaaddoo sanni dhufaan taa'ee eegamoo ni rafamoo ifufuu takkaa rafeen beekanii agaammaati jechuudha kana boodaan rafa jeetii yaadee silaa amma taa'ee isiif irraa eegamoo nama biraatiin taa'eef irraa eegamoo kana mana nama 100 takkaa namushi nama takka osoo hin taane mana nama 100ti kun manni nama taa'eef irraa eegamoo inni dalagaa dhiiseefuuf dalagaa tan ijaa baala jaalata nama dalagaati taa'ee nama eegamoo mushaakila namaa wajji godhamoo ni dalagatamoo ilmaan guddisa gaanis biyya namaa tana keessatti yaa hordoftoota kiyyamee du'aa manaa godhaa rakkoon aniif naqeefumaaf jechuudha gaafa takka balloo fakkeessee kanatti dirreen nama baata du'aa manaa godhaa khayrumaaf hundinuu du'aayinaa godhaa isin takkasitti hordoftoota kiyya inshaallah du'aayitii isaanii na cinaa dhaabbaddaadhaan kan viidiyoo biraa qabadde isinii deebi'u assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu